عند سيبو شرخين نغندي نبي مصري راقر بياتي أمينه شيخ محمد توفي وجين ترتي غاري سني جنة ميسي منا شيخا الله أكبر أمامه مغدو تندا دية إسان أمريكا بذلك انتني دمو أمريكا رب سنادكو الرغروز دادركا تيسانو لاهو ربي صدرك سنجالك شيخ سنجالك شيخ روحي الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حواسني خينا خانا كرسا مغالان جهي أكسما ملي وتر ورينارنو خنا أكسما خيسموني خينا علماءوني خينا أستاذتا أكسما بلچتوتا خينا غبار هذا جلات يونتي خيسنو غلطوما غمچو أرانتنا أبا خينا شيخ خينا برسيسا خينا شيخ خينا عالم مفتي بيجي خينا شيخ أبو وتر غمچو ساسيتر غمو خيسنيم هنتي خيسنو بغمدن بغمني سنينجي چارا ونين غباب سيسر دبچو فدو duraan dursee sheekh Jamaal Ali Jiitii fi warra waan kana tattaaffii godhe rabbiin darajaa kana gubbaan rabbi isaanii haa dabalu amiin jaame kana gubbaan rabbi qabeenya isaanii keessa barakaa rabbi haa buusuuf ilmi isaa keessa barakaa rabbi haa buusuuf ilmaan isaa keessa rabbi barakaa rabbi haa buusuuf akkasumallee waahillan isaanii rabbi haa milkeessu aduwwii isaa rabbiin dhabama rabbi haa godhu jennaan warra kanaa rabbi nu keessa haa baay'isu warra kanaa warra ulamaa ibyaadu warra diinii dhaabbatu warra kanaa hawaasa keenya keessa rabbi haa baay'isu ulamaa'iin keessa biyya keenya keessa rabbi haa burqisiisu asumaan kana jechaadha gabaabsee wanni dhaamu barbaadu biyya masriitiin tu'ee yeroo amata 8 gahu waa hedduudhaan achitti baree wanni biyya keenya kana keessa zamana kana biyyi ormaa hedduu firaqaatu heddummaata warra maqaa nama baasee maqaa nama balleessu hedduutu heddummaata biyyi keenya kun xiqqishu irra wayyaa biyyaati waa'ee gara firaqaatiin irra wayyaa biyyaati ammoo biyya keenya kana dhukkubni biyya biraas jiru san amma zamana kana seenee maqaalee adda addaati akka taargaatti waliin maxxansuun biyya keenya kanatti baay'inaan ni argama namuma nagee obboleessuma kee tokko obboleessuma isaa tokko haaqiidaa tokko waliin qaban kitaaba tokko waliin barsiisan akkaatuma inni fassaru khasifa rabbiin awwalle tokko maqaa duuba akka taargaatti itti maxxansee kana ikhwaaniidha kun immaareedha jee maqaa waliin maxxansuun waan biyya biraatti akka siyaasaan namni itti fayyadamu biyya kana namni aqiidaa godhee akka aqiidaa fakkeessee oofaa jira biyya kana keessatti kanaaf wanni kun siyaasa beekuu qaba namni waan akka ikhwaana jennu kun ikhwaanni biyya biraatti paartii siyaasaa hizbii siyaasaati malee hizbii aqiidaati miti warra kursiidhaaf deemu aangoodhaaf deemu biyya keenya namni nama tokko obboleessuma isaa sheekuma akkasaa kitaabuma akka inni fassaru aqiiduma akka inni qabu wahuma yaadaa wallabaniif yookiin wanta kana walii galuu isa duuba akka taa argaa makiinaadhaati duubarraa inni ikhwaanaa inni kun mubtadi'aa yookiin daallu mudilliidha yookiin hizbiyyiidha yani maqaa adda addaa nama baasuun biyya keenya kana dhufee ulamaa'ii duudaa fi garaa walii godhe baay'inaan biyya keenya kana hatta da'awaa irratti illee gufuu hedduu namatti tahee jira jechuudha kanaaf waan kana hedduu namni waan akkanaa irraa eeguu qaba akkasuma mallee namni gariin maqaa bareedaa baafatee maqaa salafiyya faajuu maqaa akkanaa kana fa'aa baafatee salafiyyaan kun manhajaan salafa ta'uudha malee aqiidaadhaan salafa karaa salafaa hordofuudha malee maqaa baafatanii warri gariin ajandaa biraa qabu maqaa kana baafatee warri nama diiguuf deemu maqaa kana baafatee warri maqaa nama balleessuu deemu baay'inaan ni mul'ata keessaa wanni kun gartee biyya keenya kana iddooleen ture eega dhuftee mul'achaa jirti waan kan namni immoo ofirraa beekuu qabaa biyya biraatti maqaa adda addaa maqaa ulamaa isaanii jedhanii fakkeenyaaf rasalaaniyyaa jira madakhaliyyaa jira haddaadiyyaa jira maqaalee hedduu jira sheekuma tokko wallolan sheeka maqaa sheekaatti bahanii cibaan baay'inaan karoorri isaanii nama biyya keessatti ta'asiira qabu nama biyya keessatti dhageeffamtii qabu nama biyya keessatti ulamaa biyya keessatti jijjiirama fidanii yaadamu irra duuru abalu kun mubtadi'ee abalu kun daallu mudilli jedhanii nama silaa biyya bu'aa buusu tokko maqaa balleessuudha baay'inaan ulamaa ta'anii dogoruudha ulamaa arrabsuudha kana umma durallee ulamaa hedduu irraa haasa'aa jirti kana hedduu irraa haasa'uun barbaadu ammoo namni duudaa fi garaa ulamaa wali godhu namni ulamaa irratti duulu ulamaa maqaa balleessu ulamaa ahlus sunnaadha ulamaa aqiidaa tawhiidaa qabdu biyya teenya tawhiidni arraantan seenne sheekh abdallaa Xoqoorraa eegalee ulamaa'ii meeqaatu wareegame hedduutti kafalu ture sheekha keenya shee Adam Tuulaa faatu umrii isaanii irra fite aqiidaan harinni guyyaa keessaan dhuftu aqiidaan tawhiidaa duraan ulamaa'ii wareegame gurguddaatti kafalan warra gurritti duudee faatu jira jechuudha kanaaf karaa keenya shuzuuza dhiibnee ulamaa'ii keessaa hoboo deemuu dhiibnee jamaa lazzamnee ulamaa'ii hojii yoo deemne ulamaa'ii hojii yoo tarkaanfannu taate hawaasni keenya illee ulamaa'ii jala yoo deemne
jaalalti ulamaa yoo jiraate hariiroon nu iddoo jiraate barataa iddoo darasaa iddoo hariiroo yoo jiraate biyya kana jijjiiruu dandeenya. Wanni haariin guyyaa keessaa akka huccuudhaatti akka faashinaatti Yaman irraa yookiin Sucuudii irraa wanni fidu aqiidaan haariin dhuftu hin jirtu. Aqiidaa ulamaa'iin keenya mudura biyya qabsiisu turan aqiidaa toohidaa aqiidaa salafa saalihaa karaa san hordofuudha aqiidaa ahlusunnaa aqiidaa ahl asar karaa kana haa deemnu dhaamsa kiyya gabaabaadha. Kanaaf warra waan akkasiitiin deemu bakka jirta irratti deebisuun nu hunda irratti jira waajiba keenya jechuun as barbaada nama hedduun nu wajjin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allah Sheikh Isin Nurra. Asuman Sheikh keenya kabajamaaf jaalatama abbaa keenya barsiisaa keenya Sheikh Usman Durri bakka kana jira. Isaan afeerree Sheikh Ahmad Arroilee itti aansineesh obboleessa biyya munshid eenyuutan Najjaash Muhammad itti aansina inni fi mushaashaa isin godha inshallah kabajaa isaaniitiifuu turreetuma